Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota qeerroo app akkaaf naguma jirtu fayyuma naguma baga nagaa jiraatan isin jira. Egaa yeroo mara jechuudha waa'idhuma aappii fi jawaalaa kana dhiibnee yeroo tokko immoo wanna biraa haasofna jechuudha. Rakkinni garuu baay'eedha addunyaa kana rakkinni baay'eedha rakkina silkii qofa osoo hin taane rakkinni baay'ee jira jechuudha namni wanti rakkatu jechuudha. Kanaafuu amma dandeenyu tokko jechuudha yaada qabdan isinis nu qoodane nutis isiniif qoodna jechuudha. Maal isinitti fakkaate yeroo baay'ee namoonni biyya alaa keessatti fi warri biyya alaa dalagan jechuudha. Birrii walitti nuu qabamuu didee yeroo baay'ee dalanna maaliif nuu siquu didee warri jedhan jechuudha. Akka yaada kiyyaatti yaadan qabadhee isiniif dhiyaadheen qaba jechuudha. Akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. Egaa tokkoffaa irratti maal isinitti fakkaate? Ebeluu maallaqa hammanaan dalagaa ankiyya gadaane namni tokko jechuudha maallaqa sababa ol aanaa dalageef namaa ol ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababa immoo maallaqa gadaanaa dalageef namaa gadis ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa maal isinitti fakkaate? Wanti guddina fuulduratti jechuudha ariifachiisuu dubbatti harkisu jechuudha. Fakkeenyaaf maallaqa walitti qabachuu kan nama dhorku jechuudha. Yaada malee waa hojjechuu. Namni tokko yoo yaadaan waa hojjete jechuudha abadan galman gaha. Hamma namoonni nu biyya alaa dalagaa jiru kun jechuudha karoora qabannee jirra hundi keenya ni beekna. Garuu karooruma kana keessatti calluma jenneetiin ebeluu maallaqa hammanaan dalagaa inni bakka tokko kaanee maallaqa haga sana argachuudhaaf bakka tokko yoo deemne jechuudha. Inni tokkoffaatu yeroo hedduu kanatti jechuudha akkuma beekamu akka hin taane achis deemuunis ni jira jechuudha. Inni lammeessaan immoo otuma maallaqa guddaadhaan dalagdan jechuudha. Wanni maallaqa nama dudduubatti harkisu jechuudha akka fuulduratti hin deemne hisaabiidhaan waa jechuudha. Hisaabii hoggan isiniin jedhu maal isinitti fakkaate? Amma maal isinitti fakkaate? Torbii tokko keessaa yookaan ji'a tokkotti jechuudha waan baaftan gammatu. Fakkeenyaaf suuqii hogga deemtan jechuudha. Waan baaftan jechuudha. Fakkeenyaaf sharaaba abbaa tokko bitadhaa. Kaardii bitadhaa. Gosa bitattani kana jechuudha sammuutti beekaa. Yookaan hin barreeffadhaame. Gaafa torbii tokko yookaan ji'a tokko geessan jechuudha. Ji'a tokko irratti wanna baaftani sana beekame. Haga argattanuu wal bira qabaa. Kana booda haga sanaan fuulduratti yookaan inni isin deemisu ta'e jechuudha itti deemuu dandeessan. Yoo immoo haga sanaan wanti kun isin miidhaa jiraatu jechuudha kan ta'u ta'e jechuudha isin beektanii achirraan herreeffachuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko maallaqa guddaadhaan dalaga jechuudha. Baasii isaa kana jechuudha wanni inni baasu kun humna inni galii argatu sanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Maal jennaan itti gammatee baasaa hin jiru. Amma fakkeenyaaf bigaalaa tokko yoo deemtan jechuudha isin yookaan kaardii tokko bitachuu deemtanii. Kaardii tokko bitachuu deemtanii kaardii hogga bitachuu deemtan sana jechuudha hoggaa achi dhaqxanii hiriyoottan keessan achira jira. Maallaqni yoo isin harka jiraate jechuudha fakkeenyaaf birrii 500 Saudi Arabiyaa jijjiirtan jechuudha. Sila isin karoora keessan gosa tokko bitachuu dhaqxan yookaan hiriyoottan keessan achi jira hiriyoottan keessaniif bittan jechuudha. Isa hiriyoottan keessaniif bittan sanas irraanfattanii galtan jechuudha. Wanni tokkoffaan immoo hogga bigaalaa deemtanu utuu akka kiyyaate jechuudha irra caalaa maallaqa jechuudha otoon fudhatanii baatanii baay'ee gaariidha jechuudha. Hin fudhatanii hoggan jedhu hammuma waa bitachuu dhaqxanii sana qofa fudhattanii baatanii. Hogga fudhattanii baatanii gaafa bigaalaa sana dhaqxanii jechuudha. Namni abbaan fedhe jiraate jechuudha maallaqni isin erga jiraachuu hin danda'u isin erga hin jiru wanni inni godhu hin jiru jechuudha. Maallaqan qabdanuu dhiiftanii deemtan. Utuu immoo isin erga jiraate jechuudha dirqama bituudha waan sana. Dirqama namaaf yoo liqeessuu ta'e illee yoo isin erga jiraate 500 yoo sarraftanii jechuudha 100 irraa namaa liqeessitanii sila 500 sana jira jechuudha. Namni sun gaafa deebisu 100 deebisa. 100 isin deebisa garuu maallaqni keessan sun sarafameera. Lammeessaan immoo gaafa maallaqni sarafame jechuudha maallaqni gaafa jijjiirame maallaqni gurguddaan kun jechuudha irraa ba'uun isaan oolu gosa xixiqqoo baay'ee maallaqa akka guddanii dubbatti harkisa jechuudha. Innaa haala kanaan maallaqa qusachuu ni danda'ama jechuudha. Innaa inni lammeessaan immoo jechuudha akkuma isiniin jedhe amma duratti jechuudha wanna baaftan hunda jechuudha sammuu keessanitti baasaati
sammuu keessanitti beekaati maallaqa haga argattan sanaan walii wadaddaraati wal simsiisaati jechuudha yoo inni gara fuulduraatti kan isin baasu ta'e jechuudha haala sanaan itti fufuu dandeessan yookaan immoo yaada keessan sarara abadan dirqama hir'isuudha biyya ormaa kana jechuudha namni gaafa biyyaa bahu biyya ormaa taa'uuf hin baane jechuudha ooma dalagatee argatee galuuf jechuudha isin karoora keessan isa jalqabaa sana irraanfachuu hin qabdan jechuudha gammachuun fedhe illee dhufe mirqaanaan fedhe biyya alaatti caffaraan fedhe yoo dhufe jechuudha ebelu waan akkanaa bitee ebelu waan akkanaa bitee ebelu waan akkanaa bitee jechuu dhiiftanii karooratti qabattani sana jechuudha galmaan gaachuudhaaf yaadaan isiniin jedha kana fakkaataa yaadni qabu isinitti toledhe yaada abdii qaba na yaada qabdanuu akkanatti yoo walii qobdan jechuudha baay'ee wal jajjabeessuu ni dandeessan jechuudha kana fakkaata. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.